Ship, aku harus rambain. Aisan jira Muhammad Lali. Bali ana. Da baba ko kuma tana da gudu baka saki. Aki da wannan. Aki. Ya, jala makakanya sinjan. Kelto. Aya kami idatan kami tabarsada jadi katoni Oromoda kanen nulai nuciar dulu terkantal. Wallahi ga idatan aku mahala yero seperti hubung kita tergamna. Aku mau makzar nani aktiva ni ramajira. Aku mau uang ni nyata jirani. Boda jirani. Kunis kemana garse gar ada tibacani jirani. Aku mau nyata man tanasitar kamu kan ayo jari sini kan nemo akamiti hala kana dia isu gamdaisan nyata nyata miti bishan le nobasi dide bishan nobasi dide jati hata sabakon tura fadan debisa isi wajib kun marra lamarra kadita rasa sagudesi jira kana gagarse gargar sunoli kenya tibi nama kenya tin uf gargara jira jechu ogalla lo kanen bakana terkamu shamarani yeroni samanta naroba hali sinitijirtani hala ulfata adunya wal namanga bacitechu kanabu mega fidas gafatu amma ogana kilalo mijiyon ilmoisi da kabatte kana tinya ta irada jirti hala bareza danga gefata da jirtani nama me kadita tani sinamma orri bakatoni oromo yaman kaula tana dura terkamu chu amanta hasit tarkam amma nanno kana terkamu ula kana dura terkamu ora nama dibajati wolisi sama grafo le jati ko kadeni abu ini jirani kan sille jechu halu kanam bakatani kirata jirani akasi jechuda namno akas bagote jirani akas mati kirata jirani dibaja kajatu khazirani bi khajira walrat mo kanumma namma azru jechu kanamma famo battalira gubbati wali wajhinar gamnu ora nama ibaja ko sinjere tan sadati uti kadamane jurujisuti on lenje dala kayte girani bakota dadda de mani jechu rakko girenya rakan kae giresa wan girani bodar reje kan sunile yesse afse yani akon mat kirana jechu
Engadda guyyaa lama dura abbaan mana kanaa abbaan fooqii tanaa yookaan mana kanaa jechuudha. Gaazara peetiin asitti singuba rooba dachiin mana kiyya jalaa kaadhaa jee ture. Haala kamiin kadhattanii maanta niitan asii geggeessaadhaa jirtan. Boqoltu. Dhuguma wanni sun karaa bakka siraataan lafa afatanii lafa kana darbee ture. Akkasumatti jechuudha laata muraas dhuguma yookaan taakkuudhaan nuukeen namni gubbatti jechuudha dhiiga kana geggeeffataa jirra. Haalli sun jechuudha yoo ganama nutti ta'ee galgala nutti wayyaa yoo galgala nutti ta'ee ganama nutti wayyaa akkasumatti jiraataa jirra jechuudha. Haalli isinitti jirtan obboleeyyan keessan ka kiristaanaati hojii fi ka muslimaati hojiinis hedduu nama gammachiisa carraa gaariidhaan isinii hawwaan jaa. Yallaa galatu.